Oromoo Warjii sirna gadaa keessaa erga ba'ee booda mootummaa ofii hundeessee ture. Mootummaan kun bara 1896 keessaa maqaa sultaanota Shawaa jedhamuun lafa Oromoo Tuulamaa galaan keessaa qabiyyee bichuu balbala waayyuu adulaaf iddoo walalaa yookaan Wulillee jedhamutti wiirtuu ofii godhatee ture. Mootummaan kun yeroo sanatti gadaa keessaa illee bahe aadaa fi afaan Oromoo qabachuun amantii qofaan gara Islaamummaatti goree of ijaaree ture. Naannoo kana kan bulchaa ture Oromoota amantii Islaamaa fudhatan keessaa Sultaan Abaardii kan jedhamu yoo ta'u hanga bara 1108 Jamaaldiin Awwal waliin wal jijjiiruun bulchaa turani. Amantiin Islaamaa babal'achuu isaa osoo hin beekiniin dura mootonni Absiiniyaa gara kaabaa daldalli Arabootaan gaggeeffamu kun baay'ee waan itti ho'eef jaalatanii turan. Booda garuu wiirtulee daldalaa kana keessatti amantiin Islaamaa waan babal'achaa deemeef garmalee mufatanii daldalas ta'ee daandii daldalaa cufuu eegalan. Kanarraa kan ka'e sochiin daldala kibba biyyattii Oromoo Warjii keessatti baay'inaan socho'uu eegale. Mootonni Zaaguwee erga kufanii booda mootonni ka'anis naannoo kana waan turaniif daldala kana to'achuuf socho'uu eegalanii. Booda mootummaan Daamotaa jabaachuun bakka agawootaa bu'uu eegale. Hawaasa Oromoo Warjii daldalaaf qonnaa irratti bobba'anis dhiibbaa guddaa irra geessisaa dhufe mootummaan Daamotaa kan Oromoo fi booda amantii Musliimaa fudhatan ture. Kunis mormii fi falmiin bara dheeraa akka uumamu godhee ture. Waraana mootonni Amaaraa Oromoota Warjii irratti gaggeessaniin baay'een isaanii mo'amanii booji'amanii biyya Yemenitti baqatan. Kunis namoota booji'aman yookaan amantii Islaamaa fudhachuun gara Islaamaa goran ta'uu akka danda'an dubbatama. Oromoonni Warjii biyya isaanii weeraruuf bara 1128 kan dhufe waraana kiristaanaa rukkutuun ofirraa kan deebisan yoo ta'u barreessitoonni ragaa kana qopheessan garuu Oromoon jaarraa 16ffaa dura akka naannoo kana hin jirretti barreessaa waan turaniif jireenya Oromoo haaluuf Warjii Oromoo ala gochuun barreessaa turan. Haa ta'u malee Oromoonni jaarraa 4ffaa kaaba Itoophiyaa naannoo Aksum keessa akka turan kan eerame yoo ta'u kana keessaa barreessaa faaruu mana sagadaa kiristaanaa kan ture Yaareed Qulqulluun biyya Oromootti baqachuuf akka yaaliin godhame ture ifatti taa'eera. Kanaan wal qabatee Oromoon akka dhaloota Kiristoosiin dura naannoo Aksum turee fi inumaayyuu mootii olaanaa Kushootaa akka ta'eef dhaloota Kiristoosiin dura maqaa kabajaa mootii muudama Waaqa jedhamuun kan yaamamu turan Atsee Fantaallee akka turaniif isaan boodas ilmi isaanii Atsee Cilaaloon akka aangootti darbe seenaa keessatti eeramee ture. Kana malees Aksum wiirtuu olaanaa ta'uun Nuubiyaa irratti mootitti aanolee achitti akka muudamantu eerame. Ragaaleen baroota dheeraa dura Oromoon qubataa duraa kaaba baha Afrikaa akka ta'e kan ifa godhan ta'uu isaa malee uummanni kun iddoo baay'ee fi biyyoota adda addaa keessatti akka faca'ee jiraatuuf bulchiinsa sirna gadaaf ijaarama hawaasa adda addaa keessatti hiramee akka jiraatu kan ifa godhudha. Seenaan maanguddoota Sooddoof Jiddaarraa walitti qabame akka ibsutti Oromoo Warjii qaama Oromoo ta'anii sirna gadaa lagachuun Oromoota Kiristinnaa fudhatanii fi Oromoota amantii waaqeffannaan jiraatan gidduutti waan tamsa'anii jiraataniif akka hawaasa addaatti of lakkaa'uun maqaa Tigrii Warjii jedhamuun of ibsaa akka turantu himama. Afaan Arabaan maqaan Tigrii jedhu kun daldala akka jechuu ta'etu barreeffama hedduu keessatti kan mul'atu. Dinagdeen Oromoo Warjii yeroo duraa qonnaaf loon horsiisuu irratti kan hundaa'e ture. Booda hojii daldalaatti seenamaa deemame. Kanarraa ka'uun Oromoo Warjii sirna dinagdee dhuunfaa fi waloo kan hordofu hawaasa ijaaramedha. Sirna gadaa laafaa erga dhufee booda facaatii gosoota Oromoo to'achuun rakkisaa ture. Rakkinni kunis ajajaaf seera gadaa fudhachuu dhiisuun hooggantoonni waraanaaf abbootiin qabeenyaa hedduun uumamaa waan dhufan fakkaata. Mootummaan Oromoo Warjii maqaa Yeshawaa Sulxaanet jedhamuun dinagdee isaa qonnaaf daldala ta'ee akka guddatu ta'uun beekamtii guddaa waan argateef seenaa biyya kanaa keessatti wiirtuu siyaasaaf dinagdee ta'ee ture. Sirna gadaarraa maqee aadaa baa giddugalaa kan warra Musliimaan kan hundeeffame bara 896 akka ta'etu eerama. Waggoota 390 booda mootota sanyii Salamoon jedhamaniin bara 1270 waraanni guddaan isaan irratti gaggeeffame. Waraanni kunis mootummaa Oromoo Warjii iddoo lamatti qoode. Qabiyyeen sulxaanota Warjii kun karaa lixaa to'annoo warra kiristaanaa jalatti kufe. Ka'umsi waraana kanaas gara kaabaan kan ture daldala Awurooppaa fi mootummaa Bizaantaayiniin waliin godhame waan hafeef kallattii biyya alaa waliin qunnamtiin godhamu karaa kibbaa waan jalqabeef kanatti gargaaramuuf saamicha qabeenya garanaan jiru abdachuun kallattiin mootonni Agawuu fi Daamotaa filatan ture. Kana malees qabeenya Oromoota qonnaaf daldalli waan isaan hawwateef wiirtuu daldala Oromoo Warjii saamuu fi
garoo fi deebisanii to'achuuf sochii godhamedha jedhu. Abbootiin waraanaa Oromoota Warjii yeroo dheeraadhaaf humna kiristaanaa fi kan ollaa isaanii humna musliimaa ofirraa ittisaa kan turan yoo ta'an illee booda weerara mootummaa kiristaanaa ofirraa qolachuu waan dadhabaniif biyyi isaanii bakka lamatti qoodame. Innis lafti Warjii gartokkeen Amaaraan yoo qabamu kaan immoo Ifaatiin qabame. Kunis kufaatii mootummaa Oromoo Warjii qofa osoo hin ta'in kan Oromoota mootummaa ijaaran maraa ture. Maaliif yoo jedhame mootummaan Islaamaa kan Oromoo Warjiin hundeeffame garagaree Argobbaa yookaan Umar Walaasmaa ce'uusaatiin maqaan mootummaa Oromoo Warjiis ta'e kan uummata Oromoo seenaa keessatti akka hin kaane ugguramaa ture. Seenaan Ifaat qofaatti kan dhiyaatu yoo ta'u bara yookaan jaarrota 1300 hanga 1415 Ifaatiif wiirtuu daldalaa siyaasaaf amantii Islaamaa ta'uun bulchaa arga turtee booda dirqama ishee Adaalitti kan dabarsitedha. Mootonni Ifaat jala turan Moora, Hubataa, Giddaa yookaan Jiddaa fi Darraa kan jedhaman turan. Mootummaan Oromootaan hundaa'e kun gadaa diiguun seera shari'aa amantii Islaamaa fudhatanii fi qomoo Oromoo sirna gadaatiin bulaniin dhiibamaa akka turan kan beekamu yoo ta'u warri amantii fi aadaa lagaa fudhatanis uummata Oromoof Oromummaa tuffachuun akka tokkummaa Oromoo diigamu gochaa turan. Kana keessaa nuti Oromoodha jedhanii of ibsuu dhiisuu malees garee alagaa waliin duula guddaa Oromummaa irratti gaggeessaa akka turan beekamaadha. Oromoota Warjii keessattis namoota daldaltoota Arabaarraa dhalatan hundee isaanii Arabatti harkisuu malee Warjiin marti gonkumaa Oromoo akka hin taane cimsanii mormaa turan. Kun kan ta'uu danda'e inni duraa wallaalummaa yoo ta'u inni lammaffaan immoo sanyiin karaa abbaa isaanii waan arabateef abbaa isaanii himachuuf ture. Haa ta'u malee namni biyya ambaatti dhufee biyya biraatti dhalate tokko seenaa biyyattii fi uummataa jijjiiruun amma fedhe baay'atanillee akka hin dandeenye isaaniif hin galle ture. Ispeen biyya Laatiin Ameerikaatti dhalate ni jiraata malee maqaa biyyattiin jijjiirre. Ingilizoonni Faransaayonni Ameerikaa deemanii ni jiraatan malee maqaan biyyaa kanuma ganamaati. Uummanni Oromoo sirna gadaatiin bulaa ture yeroo booda uummanni kun guddatee waan bal'ateef qomoo baay'ee uummate. Kunis facaatii baay'ee uumuun sirni gadaa laafee garee adda addaa uumuu eegale. Oromoonni sirna gadaatiin ala turan ammoo seenaa isaaniirraa adda waan citaniif eenyummaa isaanii akka dagachaa turan ifaadha. Gadaan sirna mootummaa fi gurmeessi hawaasa adda addaan ifa ta'a. Hawaasni gadaa ala ta'e ammoo Oromummaa isaa kan gatu waan ta'eef akka sabaatti ni ko'oma. Kunis ofiis ta'e hawaasa Oromoo naannoo isaaniitiin alagaa akka ta'an wallakkaa'u turan. Kallattiin hojii gadaa keessatti hawaasicha iddoo adda addaatti yoo qoodamu malee irra jireessi uummataa garuu baroota dheeraadhaaf sirnuma gadaa jalatti buraa kan turedha. Haa ta'u malee hawaasa sirna gadaatiin ala jiraataniif amantii adda addaa hordofan waliin dhawaataan walitti dhufeenya waan uummachaa deemaniif aadaa biraatti duufuu filatan. Kunis hawaasa gadaa keessatti qoollifannaan akka mul'atu ta'aa dhufe. Kana malees warri hangafaa ta'e ardaalee jilaa gadaa irratti argamuun eebbaaf galateeffannaa kennu lagate. Bukkuu fi kallachi isaanis kan biyyan fallee fi ildiimoo yookaan faanshoo ta'e. Oromoodhuma ta'anii aadaa alaa galtee fi amantii hambaa waan hordofuu jalqabaniif dhawaata Oromummaarraa fagaachaa deemuun maxxantuu alagaa ta'an. Warreen kana keessaa Oromoota gara kaabaa jiran Oromoota Yejjuu, Walloo, Raayyaa, Daamotaa yoo fudhanne tokko tokko Oromoota jechuu kan ofiin hin barbaannee fi inumaayyuu kan Oromoo jibbaniif qoollifatan hedduu ta'aa dhufanii. Haa ta'u malee yaanni kun Oromoota Walloo yookaan Kamisee, Raayyaa keessaa warra Abbaayee, Gaattiraa, Zoobilii fi Maraachee kan ilaalu miti. Baay'een isaanii aadaa sirna gadaa jalaa haa badu malee jarreen Oromummaadhaan boonanidha. Osoo baay'een fagaatiin Oromoon Maammaa Midir, Geeraa Midirii fi Laaloo Midir yookaan Manzee keessa turan gara Amaaraatti jijjiiramanii Yeshawaa Nugus jechuun aadaa Oromoo kan balleessanii fi itti duulan kan turanidha. Hundeessaan mootota warra Shawaa Nagaasii Kiristoos Oromoo akka ture barreessaan Seenaa Minilik barreessee jira. Nagaasii Kiristoos nama Oromoo ta'e irraa kan dhalatee fi haati isaa garuu Amaara akka taate ibsuun sanyii mootii Limna Dingilufiin jechuun bu'uura mootii Shawaa akka hundeesse ibsuun isaa ni yaadatama. Mootummaan nama kanaan hundeeffame gara ilma isaa Sibse Nagaasitti ce'e. Namni kunis Oromoof gandoota Oromoo naannoo isaa jiran kan akka Laaloo, Maammaa, Geeraa Midiriif Ingaachi to'achuun Oromoota naannoo isaa gara amantii kiristaanaatti akka jijjiiraman godhe. Kan mormaan buqqisee ofiisaas ani sanyii Israa'el hortee Salamoon jechuun aangoo olaanaa Marii Dazmaach jedhu ofii moggaasuun babal'ina amantii biyya Oromoo Karrayyuuf jiilee weeraruu eegale. Naannoon kunis akkuma Manzii gara amantii kiristaanaatti yoo makamu gareen humna qabu baay'een Oromummaa osoo hin gatiin gara amantii Islaamaatti makamuun tokkummaan ofirraa ittisaa turan. Oromoon Shawaa Kaabaa yookaan Tuulama gara Kaabaa kun iddoo sadiitti addaan citee aadaan sirna gadaa akka laafu
hordofaa dhufe beekama. Inni dura Oromoota amantii Kiristaanaatti makamanii yoo ta'u, gareen lammaffaa immoo Oromoota amantii Musliimaatti makamanidha. Gareen sadaffaan Oromoota amantii Waaqeffannaa hordofan yoo ta'u, keessattuu Oromoo Tuulamaa keessatti Jiddaa yookaan warra seeraa jedhamuun kan beekamani. Seerri Gadaa Oromoota harkaa yoo bade gara Jiddaa deemuun akka seera guuttachaa turan dubbatama. Kanarraa ka'uun Oromoota qofa osoo hin ta'in Oromoota warra seeraa jechuun waamaa turani.